Obbo Araggaa Kabbadaa jedhamu. Obbo Araggaan yaa'ii manni marichaa gaggeesseen filamanii. Murtiin kun yeroo naannicha keessa rakkoo nageenyaa dhalatee furuuf opereeshiniin akka itti fufu ibsamee dhagahame. Jaalalam Taaddasaa gabaasa qaba. Dr. Iliqaal Kaffaalaa waggoota lamatti dhiyaataniif naannoo Amaaraa erga bulchanii yeroo naannichi muddama nageenyaa keessa jirutti aangoo gadhiisuuf xalayaa galfachuun dhagahame. Kana hordofee manni marichaa bakka isaanii Obbo Araggaa Kabbadaa pirezidaantii haaraa naannichaa gochuun har'a walgahii ariifachiisaa taa'ee muudeera. Erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufaniis Obbo Araggaa Kabbadaa pirezidaantii naannichaa ja'affaa ta'uu isaaniiti. Erga Obbo Gaddoo Andaargaachoo pirezidaantummaarraa kaanii Dr. Ambaachoo Mokonnon, Tamasgen Xurunaa, Ageenyoo Tashaagarii fi Dr. Iliqaal Kaffaaloo naannicha gaggeessaniiru. Obbo Araggaa Kabbadaa biiroo hojii fi leenjii naannichaatti itti gaafatamummaan tajaajilaa kan turan yoo ta'u naannicha gara tasgabbii fooyyee qabutti deebisuuf akka hojjetan himaniiru. Naannichatti jeequmsi hammaachuun labsii yeroo muddamaa ji'a 6 turu kan labsame dhiyeenya ture. Bara bulchiinsa Dr. Iliqaal Kaffaalaa keessa waraanni naannoo ollaa isaanii taate Tigraayitti dhalate gara naannoo isaan gaggeessaa turan naannoo Amaaraatti babal'achuun lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatee qabeenya mancaaseera. Dr. Iliqaal Kaffaalee sababni isaan addan heera mootummaa keessatti eeraman keessaa naannoon sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa ifatti digamuun naannolee afuritti gargar hirameera. Gaaffii naannoo ta'u garuu irra deebiin maaliif dhiyaata? Yuunivarsiitii Finfinneetti hayyuu federaalizimii qoratan Dr. Qananii Jibaat waa'ee Illikoo hiikaa fixasaa gaafateera. Biyyattiin kan isheen hordoftu federaalizimii sabdanneessaadha. Baroota dheeraadhaa fi sabaaf sablammoonni kan ammayyuu ofiin bulchuu hin dandeenye biyya kana keessa turan. Keessumaa gara kibbaa kana yoo fudhanne hundumti isaanii baay'inaan iddoo tokkotti qabamaniiti naannoo tokko jala bulanii. Kun immoo dhuguma federaalizimiin sun ni jedhama. Illee waraqaa heerarra jiru kun ofiin bulchuus kan jedhu sun raawwanne ture. Kanarraan kan ka'eeti siyaasa riifoormii biyya kanatti ta'een booda gaaffii kana adda dureen kaasanii gaaffii yeroo kaasanii nuti saba guddaadha, nuti saba aadaa kana qabnudha, ofiin bulchuu hin dandeenya kan jedhu gaaffii siyaasaa gaafataa turanii. Achirraan kan ka'e hundumaa biyyatu hin ta'in garuu gaaffii isaanii sana karaa ija siyaasaanii fi karaa qabatamaa lafarra jiru sana akkaataa heera jedhu sana duudhaa isaanii fi aadaa isaanii fi ollummaa walta'iinsa sabaa ollaa jiran wajjin ilaalamee madaalameetiin naannoleen kan deebi'eef jiru. Warra deebi'ee keessaatti naannoleen lamaan sadan tokko yoo kana hundaa'anii jiru. Hundaa'uun isaanii kun akka gaariittan fudhadha. Gaarii duwwaati sun ta'in baay'ee barbaachisaadha. Federaalizimii isa dhugaa mirkaneessuudhaaf. Saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya addunyaa kan qoratanii fi naannoo kibbaa duraan turetti qondaala olaanaa kan turan Obbo Dayyaa Moodaallee aangawoonni naannichaa waliin hojjechuu dhabuu isaan irraa kan ka'e bakka hunda gaaffii naannoo ta'uu dhiyaatee jedhu. Naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamee beekamu keessa naannoon Sidaamaa of danda'ee hundaa'uudhaaf irra deddeebiin gaaffii dhiyeesseen naannicha keessaa bahe. Sana booda kanneen naannicha keessatti hafan waliin tursiisuu qondaaltonni naannichaa hin dandeenye. Qondaalota siyaasaatu gaafficha jajjabeessaa ture. Godinaaleen adda addatti naannoo akka ta'antu gaafatame. Sana booda paartiin badhaadhinaa godinaalee hunda naannoo gochuu diduun kilaastara ta'uu qabaa jedhan. Sana booda godinaaleen kilaasteraan gurmaa'an. Garuu bulguun jira yoo jiraateef waan nama nyaatuuf mana isaa hin deemne garuu warreen waa'ee isa dhagaan yookiin haasaan gaafanneerra. Bulguun uumama nama fakkaatu kan namoonni bara durirraa eegalee nuureessa yookiin imaajineeshinii isaanii keessatti uumanidha. Firaa'ol Balaay waan iyyaafatte nutti himti. Afoolaa fi asoosama warra Roomaa duriirraa qabee hawaasa addunyaa mara keessatti bulguun fuulaa fi seenaa sodaachisaa qaba. Bulguun bineensa miti uumama nama fakkaatudha. Garuu garmalee guddaa furdaa qaamni isaa dabbassaa qabaa jechuun kan nutti himan Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa folkloorii kan ta'an Dr. Darajjee Fufaadha. Nama fakkaata garuu qaamni isaa garmalee guddaa garmalee furdaa miila fa'aa kan amma jiranitti akkuma arbaa kana miilli isaa gurguddaa waan ta'eef fuudhee namni kaayyatu faatti yeroo biraatti fudhata miila tokko fuudhee miila biraama fudhatu faatti kanaaf gurguddaadha. Harki isaa kunis akkasuma gurguddaadha. Kanarratti immoo nama nyaatataa waan ta'eef ilkaan isaa qarriffaa dhedheeraa waan qabu waan ittiin qalee nama nyaatu sana kan akkasii fa'aa qaba jedhameeti kan yaadamu. Mataan isaa kun cafanfaraa dhedheeraa akkas jedhameeti kan yaadamu. Milee nama fakkaata qaama namaati kan inni qabu. Garuu guddaadha. Fokkisaadha simmoodha. Sodaachisaa fokkisaa isaati. Ijannoo karaa fuulduraas karaa boodaas qabaa jedhamee yaadamaa. Kaamil Muhammad Abbaa Diimaa Yuunivarsiitii Jimmaatti folkloorii fi ogbarruu afaan Oromoodhaan barataa PhDdha. Bulguun bifti isaa nama naannoo seenaan isaa himamu fakkaataa jedhan. Bulguun tokkuma fira maatii fi ijoollee hin qabu qofaa jiraataa jechuun ibsu. Manni isaa holqa guddaa utubaa warqee qabudha. Isa faa ilaaluuf ijoolleen mana isaa deemti achumaan qabataanii jedhan.
jedhamaa jedhan. Nama fiiksee qabee sun ta'in namatu kana saadaqaa ta'e kan jiru. Maaliif manni isaa baay'ee bareedaa miidhagaa waan ta'eef worqii waan hunda qaba waan ta'eef mana saadaqamaa keessaa namni beeku worqii qaba qabeenya guddaa qaba waan ta'eef mana isaa kana qabeenya babbareedaa kana fudhachuu deddeemti ijoollee namoonni deddeemu yeroo kana nama taphataadha baay'een akka hin qabnedha tokkumatti akka beekamu fiizikaalii baay'ee guddaa kaampii wayii keessa jiraata holqa wayii jechuun qeedhuma bal'aa wayii keessa mooraa wayii keessa jiraata uffata hin uffataati uffatuunsaa wanti seeneffame hin jiru garuu bulbuun kun haaluma uummata naannoo sanaatti jiraata beeki qe'ee qaba bar mooraa qaban baay'inaan garuu tokkichadha baay'inaan bulbuun tokkumatu beekamu fakkeenyaaf jimmas gaafa ta'etu bulbuuduma sitti himama wallaggas gaafa ta'etu naannoo biraas gaafa ta'etu bulbuuduma sitti himama malee maatii horatee lama sadii afur ta'etu biteessudha saalli isaas akkuma dhiira ta'etti himama. Akka Kaamil jedhanitti seenaan waa'ee bulguu himamu iddoowwan Oromiyaa garaagaraatti baay'ee adda adda miti. Obbolaa Gowwaa fi Haxxee mana bulguu deemanii isheen Haxxee akkatti obboleettii ishee Gowwaa bulguudhaan nyaatamurraa baraarte boodarra qabeenya isaa dhaalanii jiraachuu jalqaban bal'inaan himamaa jedhan. Itoophiyaan hanga yoonaa warqee tokko walumaa gala meedaaliyaa 6 argatteetti. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti leenjisaa fiigicha fageenya dheeraa kan ta'an gargaaraa Koomishinara Hussein Shiboo meedaaliyaa dabalataa eegaa jirraa jechuun BBC'tti himaniiru. Galgala kana Budaapestiidha bilbilaan dubbiseera. Jaatu hafe jaa keessaa shanan irratti qabxiin olaanaan isin galmaa meedaalii isin argame kan jedhamu abdii qaba gufachiisa 3,000 dubaraa fi 5,000 dhiiraaf dubaraa akkuma san immoo maraatoon dhiiraaf dubaraa 5,000 dubartootaatii fi maraatoon dubartoota borganama gaggeeffamaa isa kana irratti qabxiin gaariin argame kan jedhamu abdii qaba. Lama morkataan keessan yoo ta'uu danda'a fakkeenyaaf meetira 5,000 irratti. 5,000 dhiiraa irratti Norweens Jaakob mucaa cimaadha mucaan tokkos mukaan Ispeen baay'ee cimaadha garuu haa ta'u immoo atileetonni kennis isaan kanaafis akka haala salphaatti waan halka raatan natti fakkaanne gara dubartootaanis akkuma beekamu isheen reekoordii cabsitee intalli kan Keeniyaa sun jirti isheen ammas cimtuudha haala gaariirra jirti isheenis immoo Keeniyoota atileetuma Keeniyoota lamaan jiru akkasumas siifaniif immoo atileetonni keenya arfanuu darbanii jiraniif atileetota kunniin isa hirmaannaa irratti hirmaatan irratti qabxiin olaanaan hin argama kan jedhuun abdii qaba. Dorgommiiwwan hafan keessaa meedaaliyaa eegdan nutti himtaniittu kan warqiitti argachuu dandeenyu jettanii yaaddan addatti kan qabatan jira. Ispeeshaalii arfan irratti warqiin argama kan jedhuun abdii qaba. Ispeeshaalii 5,000 dhiiraaf dubara irratti illee maraatoon dhiiraaf dubara irratti illee waan akkasii garuu tilmaamni kenna sanii akkasii garuu wanna guyyaan hin beekamu. Garuu 5,000 dubartii irratti atileetiin Keeniyaa sun jirtiimi. Jirti isheen atileetonni Keeniyaa lama ciccimootu jira siifaanis jirti. Ijoolleen keenya illee nama afuriin isaan ijoolleen keenya arfanuu gulaalaaf darbaniiru isaan gargaaru atileetonni arfanuu ciccimoodha. Tole amma atileetonni qabxii dhaban yookiin immoo xiqqootti jabaate ho'ii jiru cimuusaa kaasu tarii maraatoon irratti dhiibbaan akkasii mudatuu danda'a. Akka carraa ta'eetti rabbi nama gargaaru maraatoon ganama ta'eera wal dorgommiin isaanii ganama sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii sadiitti yoo san immoo isaa percent degree centigrade 22 irraa ka'eetti 25 irratti xumurama kan jedhu tilmaamni akkasiin jira kana taanaan immoo gaarii fakkaata warreenis sa'aatii kanatti eegalamee itti xumurameerleedha qabxiin bara gaddaa argames dhiiraaf dubaraan warqiidha ammas ni kun argama kan jedhu abdii qabna. Cheptegeen atileetiin Ugaandaa meetira 5,000 dhiiraa irratti miidhamee boosa dhageenyadha inni ba'uunsaa garee Itoophiyaaf akka waan gaariitti ilaaluu dandeenya. Atileetota dorgommii kana irratti galmaan keessa cimaan isa tokko haa ta'u immoo yoo dorgommiin akka tilmaamame ta'uu dhabuu danda'a garuu alaayoo akkanumatti tilmaamtee jettu 10,000 kan moote isaa 5,000 garuu salphaa hin ta'a kan jedhu hin tilmaamnu ammaaf garuu akka carraa ta'e keessaa beera inni keessaa ba'uun isaa atileetota keenyaaf carraa xinnoo inuuma kan jedhu abdii qaba. Miira atileetota keessa jiru akkam akka gareetti? Akka gareetti atileetonni keenya baay'ee gaariidha. Tokkummaadhaaf jaalalli garee keessa jiru waan miirri baay'ee namatti tola baay'ee gaariidha. Tole bareeda. Erga isin argadheeti torban kana keessa atileet Xalaahun Hayileen dorgommii meetira 5,000 dhiiraarraa akka hambifame komatee ture. Addatti immoo maqaa keessan dha'ee simateera maali deebiin keessan? Asirratti hin qabu maali wanti na ilaallatu hin jiru akkanumaan maqaa balleessaa ta'a malee kan murteessu sa'aatii beektaa sa'aatiin isaa arfaffarratti argamaa jira. Isa kanaafuu tartiibuma qabxii isaan galmeessaniin murtaa'e kan jedhu abdii qaba. Akka murtiitti immoo federeeshiniin haalli federeeshinii murteessu sirrii. Qamadiin yeroo qotan amma maashina midhaan dha'u kombaayinaraan sassaabaniiru. Waliigalas lafa hektaara 1.8 irraa qamadii kuntaala 74 argachuu waa'ee lakkoo maatii olaanaatti himaniiru. Sanyii mootummaan xiqqoo nu gargaaree maatumti baasee akkuma loonii haanan maal taanaa jennee carraattuma fulaa sanyiin kullee nyaanni maal taanaa yoo nyaanni silaafu amma oma lumbaa hin obbaana jennaan kotta walumtamannee koodaareetiin maatumti yaadaan mana walii wal mari'annee ilmaanumta maarillee guyyaa sun oolchee akkanaan nu qoteduuf
laftaan tafura tokko guyyaa sadii qonne takkaammoo nulleen biko humnitii gadi nama deemti dadhabne ennaane guyyaa shani tokko akkas qonne fulaa takkaammoo lafa hektaar lamaa tokko guyyaa sadii akkasi qonne. Qotiyyoo malee kan qottan lafa gamiiti namaan akka kanaan kan qottan? Waliigala tan akkasiin hektaara sadii qoti. Hektaara sadii guutuu namumaan qottani? Cufa namumaan qoti manum kiyyaan qoti ijoollumtii waliin haadhummaa kiyya waliin amma silaa fuloollee qabnu hin obbaadhaa jenne tiraakterichi kallee guldeemaa dadhabnee kadhannee hin argannu hulleen nu dhibee silaa fuloo siibee birriillee qabaanneen kochisiifnuun immoo beddel sanyii amma nutti kennan tana nyaannetiin boriillee dudduuba rakkoon nu dhaqqabdi jennee guyyaa kan akkasuma tana hektaar sadeenu namumaan qotee qamadii akka dansaa irraa argannee akka namaan qonnu suniin rabbiillee nu gulba'ee aan akkasii argadde akkasii yaagale. Lafa amma namaan qottan hektaara 8 kanamee oomishi isaa maal fakkaata maal facaastan? Hektaar tokko boqqolloo facaase hektaar lama kana qamadii facaase oomishi sadansaa irraa arganne. Amma argattan amma? Kintaala 74 akkasii argadde yoo harkuttaa deebisan dhibbaafaa gara 46 akkasii ayyu argatte. Amma lafa hektaara 3 namaan qotanii qamadii kintaala 78 immoo namaan qotanii arganii yoo jedhan namni bakka biraa dhibee jiru hin amanu kana isin akkamitti ibsitu namni isin amana amma waan kana? Waan sun dhugumaa? Dhugumaa loon hin qabu durii nama sangaa lafa qotisan loon kaachoo dhabee naan akkasiin kore sunnaneen iyyuu wama nu malee waan ufiin jenne malee waan namni dhufee nuun jedheen hindumaan nammaa qote kintaal 74 sun akkasiin arganne boqqolloon galchine yommuu talle boqqolloon hin jira. Lafti yeroo namaan qottan sana laafaa ture moo akkamitti namni harkisee amma kana qotuu danda'a? Lafti bokkaan roobe. Yeroo bokkaan roobe kana amma akkasumas hirkisanii akka loonii gaalle silaafuu waraananii dinagdee tiraaktarii gaalle waraananii namni akkuma akkasiin qabu biyyu mir deebimne akkuma midhaan bineensi gororri wayii keessan gurranne biyyu mir deebimne akkasiin akkuma akkasumaanii biyyu deebimne akkasiin qonne. Karoorri keessan maali amma qotiyyoo bitattanii? Yabitanne waan rabbi dukkan sun yabitanne amma waggaa dhuftuuf akkamtu hin jirru yoo